Ashama harka fuudhee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Golollee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Bunnaa Waabeekooti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Kaaba Shaggar Ona Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo garee fiinxaleessaa Amaaraa adabuun himame. Godina Arsii Ba'aa Aanaa Zubaayee Dugdaa bulchiinsa magaalaa Oggolchootti kaadiroonni PP uummata nagaa shororkeessaa jiraachuun himamee jira. Humnoonni mootummaa namoota nagaa yakka tokko malee ajjeesaa jiraachuu maddeen GMN itti himan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Kaaba Shaggar Ona Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo garee fiinxaleessaa Amaaraa adabuun himame. Ganamaarraa Onkoloolessa 2 bara 2023 humni badii Amaaraa faannoo ofiin jettu daangaa Oromiyaa cabsuun uummata Oromoo irratti aleellaa raawwachuuf turte humna furgaatu Oromoo waboodhaan aleelamtee deebitee jirti. Fiinxaleessaan Amaaraa faannoo ganamaarraa Kaaba Shaggar Ona Salaalee bakka addaa Kooluu fi Sarkullaa jedhamutti weerara banuuf bobba'atus waraana bilisummaa Oromoon durfamuun aleelamtee jirti. Gareen badii Amaaraa kun Oromiyaa fi Oromoo irratti hojii ammeenyaa isaa raawwachuuf karoora kan qabu waggaa ta'uu irra deddeebiin bakkoota adda addaa daangaa Amaaraa jiran hedduu irratti aleellaa raawwataa tureera. Kanaafis aanooleen Oromiyaa daangaa Amaaraa jiran hedduun isaanii gatii lubbuu fi qabeenyaa kanfalaa jiru. Kaaba Shaggarii fi Ba'aa Shaggarittis irra deddeebiin aleellaa raawwachaa turaniiru. Keessumaa immoo aanonni godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa daangaa Amaaraa jiran gatii dhiigaa fi lubbuu hedduu kanfalaa jiru. Gareen badii Amaaraa kun Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf sagantaa isaa olaanaa godhatee socho'aa jira. Godina Arsii Ba'aa Aanaa Zubaayee Dugdaa bulchiinsa magaalaa Oggolchootti kaadiroonni PP uummata nagaa shororkeessaa jiraachuun himame. Godina Arsiitti kaabinoonni mootummaa magaalaa Oggolchoo namoota nagaa baadiyyaarraa gara magaalaa dhufan akka waan caasaan waraana bilisummaa Oromoo bosonaa gara magaalaa dhufeetti ilaaluun uummata beekumsa siyaasaa illee hin qabne dararaa jiraachuu maddi keenya nuuf himeera. Kaabinoonni mootummaa PP godinichaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuunis namoota sochii hawaasummaa keessatti shoora guddaa taphatan adamsanii hidhaa jiraachuu odeeffannee jirra. Gareen beekumsa maleeyyii PP Oromiyaa ol deemtoota hedduu hidhuu fi ajjeesaa badii seenaan hin daganne saba Oromoo irratti dalagaa jirti. Gama biraatiin shanii sakattaa jechuun qonnaan bultoota humnaan bosonatti oofaa jiraachuu maddi keenya GMN itti himeera. Mootummaan ofii isaaf meeshaa waraanaa hedduu fayyadamuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuu dadhabe qonnaan bultoota harka duwwaa jiraniin bosona seenaa shanii funaanaa jechuun isaa dhugumatti paartii badhaadhinaa tuuta yaada maleeyyii ta'uusaa mul'isas jedhameera. Erga waraanni bilisummaa Oromoo baay'achuun dirree Oromiyaa dhuunfatee booda mootummaan PP irra deddeebiin qonnaan bultoota bosonatti oofuun balaaf saaxilaa tureera. Godina Wallagga Ba'aa aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Guutuu Giddaa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa uummata nagaa fakkaatanii jiraachuun meeshaa waraanaa seeraan ala kuufatan akka seera qabeessaatti galmeessaa jiraachuun dhaga'ame. Gandootaa fi magaalota akka Tulluu Gaanaa, Angar Guutee, Alishaashoo, Barri Andoodee fi Sootalloo kanneen jedhaman keessatti kan galmaa'e ta'uu maddeen keenya himaniiru. Meeshaa waraanaa kanaan uummata keenyatu dhumaa ture, qe'eesarraa buqqaafamaa ture, ammas galmeessuu malee harkaa fuudhamaa hin jiru jedhan namoonni achirraa yaada nuuf kennan. Akka maddi keenya nuuf eeretti dabballoonni mootummaa humnoota Amaaraa meeshaa hidhatanii jiran kanaaf meeshaa isaanii galmeessaafii jiraas jedhameera. Hidhattoonni Amaaraa kunneen meeshaa galmeeffatan kun humnoota fiinxaleeyyii Amaaraa kanneen yakka daguggaa hojjetanii faannootti dabalaman ta'uu maddeen keenya GMN itti himaniiru. Sadaasa 24 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo daguggaan sanyii Oromoo magaalaa Angar Guutee irratti raawwatamu milishoonnii fi fiinxaleeyyiin Amaaraa kunneen ajjechaa sana raawwachuun faannootti dabalamanii turuu maddeen keenya achirraa nuuf ibsaniiru. Milishoonni yeroos uummata nagaa fixuun faannootti baqatanii turan dhiyeenya kana raayyaa ittisa biyyaan eegamanii magaalaa Angar Guutee dhufuun meeshaa isaanii galmeeffatanii deebuu maddi keenya nuuf himaniiru. Hidhannoo seeraan alaa kana hunda hidhatanii jiran osoo hin hiikkachiifamin uummata Oromoo akka fixaniif humnoota kanneen Oromootti deebisuuf yaaluun balaa hamaa saba Oromoo irratti fiduuf akka jirus jiraattonni himaniiru. Kana malees lafa uummataa kanaan dura humnoonni Amaaraa kun qotataa turanis karaa hin gaafatinaa warreen abbaa fi haati irraa wareegames akka hin dubbanne jechuun dabballoonni mootummaa uummata Oromoo qeerraa buqqa'ee jiru akeekkachiisaa fi uummata kanneen walitti araaramaa jechaa jiraachuu odeeffanneerra. Hidhannoo seeraan alaa kana mootummaan osoo hin hiikkachiisin qe'ee keenyatti akka deebinuuf dhiibbaa taasisuun balaa armaan dura caalu nurratti fidas jedhaniiru jiraattonni. Uummanni qe'ee isaatti deebi'ee jiraachuuf fedha qabaatullee haalli jiru garuu amansiisaa miti jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo abbaa biyyaa ta'e irraa meeshaa hiikuun qubattoota Amaaraaf immoo meeshaa waraanaa kennuun isaa mootummichi kun kan Oromoo osoo hin taane kan farreen Oromoo ta'uusaas mul'isaa jedhameera.
Humnoonni mootummaa namoota nagaa yakka tokko malee ajjeesaa jiraachuu maddeen keenya GMN itti himan. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu iddoo Qoqqoffee jedhamutti guyyaa kaleessaa dargaggoota baajaajii oofan lama karaa irratti ajjeesuun lama immoo madeessuu maddeen keenya gara sirraa GMN itti himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Gaaddisaa fi Waaqtolee kan jedhaman yoggaa ta'u magaalaa Giddaa Ayyaanaa kan jiraatanidha. Dargaggoonni kunneen hojii mataa isaanii hojjechuun kan of jiraachisan yoggaa ta'u balleessaa tokkollee osoo hin qabaatin waraanni mootummaa daandiirraa isaan dhaabbisuun rasaasa itti roobsuun ajjeeses jedhaniiru. Sirni awwaalcha dargaggoota kana lamaanis guyyaa har'aa waldaa Masata Kiristoos Giddaa Ayyaanaa fi Bataskaana Madaanaalemii Giddaa Ayyaanaatti raawwatee jiras jedhame. Akkasumas barsiisaa Bulaa Amanuu waggoota lama dura rabicha humnoota mootummaa irratti raawwatame miidhamee kan ture guyyaa kaleessaa lubbuun isaa darbeera. Barsiisaa Bulaan godina Shawaa Lixaa aanaa Baabbichaatti barsiisaa yoo ta'u Wallagga Lixaa Innaangoo maatii isaa bira boqonnaaf deemee daandiirraa qabamuun rabichi irratti raawwatamee tures jedhame. Sababuma kanaanis barsiisaa Bulaan Shawaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Baabbichaa barsiisaa otoo jiruu guyyaa kaleessaa boqote. Waggaa lama dura godina Wallagga Lixaa Innaangoo maatii isaa dubbisuuf deeme humnoota mootummaan reebamuun sadafii qawween rukutamee lapheen isaa waan cabeef baatiin qoricha fudhachuun yaalamaa turuu isaas maatiin himaniiru. Barsiisaan kun waggoota lamaan darbaniif yaalamaa turus miidhaa laphee isaa irraa fi sirna argansuu isaa irra ga'e irraa fayyuu waan dadhabeef guyyaa kaleessaa iddoo hojii isaa Shawaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti lubbuun isaa dabartee jirti jedhame. Weerarri dhibee busaa babal'achuun godina Lixa Oromiyaa hubuu itti fufee jira. Ji'oota muraasa dura weerarri dhibee busaa kun godina Wallagga Lixaa aanaa Mandii qofa keessatti kan mul'ate sababa hordofii dhabeef guutummaa biyyaa waliin ga'uun namoota 200 ol hubee jiraachuun himame. Mootummaan dhaabbilee fayyaa fi siivilii guutummaan guututti cufuu isaatiin godinaalee Lixa Oromiyaa Wallagga Lixaa Qellem Wallaggaa fi Iluu Abbaa Boor dhibee busaa kanaan hubamaa jiraachuus hubatameera. Naannoon kun waggoota 5 darbaniif dararaa qaamolee mootummaa fi wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen hedduu miidhamaniiru. Yeroo haalli jireenyaa hawaasa naannoo sanaa ulfaataa ta'ee jiru kanatti wararri dhibee busaa immoo yaaddoo hamaa uumeera. Mootummaan biyya bulchuuf yaalaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hawaasa naannoo sanaa dararaa fi dhaabbilee siivilii achitti argaman cufaa jiraachuu kanaan dura gabaasaa turreerra. Daa'immanii fi haadholiin naannichatti argaman immoo hir'ina nyaataa fi tajaajila fayyaa dhabuun hedduu hubamaa jiraachuun miidiyaaleen biyya keessaas gabaasaa jiru. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii kun oduu keenya kan guyyaa har'aatii qopheessee kan isin biraan ga'e immoo ana Buunnaa waa beekooti. Warra isinis qophiileen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe gochuun maamilummaa keessan jabeessaa isiniin jenna. Qophiin keenya kan hangasii ture waan nu daawwattaniif galatooma.